Ashamaa harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota maatii koo kan taatan kan biyya keessaa kan biyya alaa hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti gooftaan haa ulfaatu. Inni madda nagaa keenya ta'e inni gargaaraa keenya ta'e inni eegaa fi eegumsa keenya ta'e maqaa waaqayyoo gooftaa keenya haa ulfaatu. Sababii isaa haala sodaachisaa qilleensa sodaachisaa keessatti nu eegee nu gargaaree guyyaa fi sa'aatii kana nuuf kenne maqaa waaqayyoo haa ulfaatu. Guyyaa fi sa'aatii kana gahuun dandeettii fi jabina keenya miti. Nuti nama foonii dadhabaa nama sekondii tokko dabalachuuti hin dandeenye. Nu eegee nu gargaaree caba lafee nu oolchee gannama dhiiga nu oolchee du'a tasaa nu oolchee guyyaa fi sa'aatii kana nuuf kenne maqaa waaqayyoo gooftaa haa ulfaatu. Lafa jirtanitti bakka jirtanitti biyya jirtanitti nagaa waaqayyoo dachaa isiniif haa baay'atu jechuutiin jaaladha. Sababii isaa nama nagaa qabutu nagaa nama gaafata. Lafa nagaan jiru waan hundatu jira jechuudha. Biyya lafaa kanarratti kan nama dhibu maadha nagaadha jechuudha. Nagaa yoo jiraate garuu waliigaltee yoo jiraate garuu maal wanti hundinuu jira jechuudha. Kanaaf iyyuu waaqayyo jaalala tokkummaa biyya keenyaaf haa deebisuu jecha. Warroonni maatii koo hin taane maatii kootti dabalamaa isiniin jechuutiin jaaladha. Warroonni maatii koo taatan immoo na jajjabeessuudhaanii na bukkee dhaabbadhaa isiniin jechuutiin jaaladha. Tole ka har'a maal qabattee dhufte jechuutii dandeessu. Wanti nan har'a qabadhee dhufe akka yaada dhuunfaa kootti akka wallaalummaa kootti yaani namni yaadumatti dhufe ibsata jechuudha. Nan beeka osoo hin jenne ani beektudha. Ani eenyuun caala osoo hin jenne yaada dhuunfaa yaada keessa namaa jiru ibsachuudhaaf immoo mirga guutuu qaba jechuudha. Sababii sanaatiif ani waan yaani jechi kun yookiin yaadni kun waan keessa koo dhufeefan isinii qooduutii dhufe jechuudha. Warroonni isinitti tole koomentiidhaan inboksii keessatti naa barreessuutii dandeessu. Warroonni isinitti hin tolle immoo dhiisuutii dandeessu jechuudha. Isiniin jaaladha, isiniin kabaja. Innis maal inni yoo jettanii wantootuma sooshaal miidiyaa kanarratti asiif achi deemu jechuudha. Dhugaa gaafa itti yaadamu hedduu tokko nama jibbisiisa jechuudha. Biyya lafaa kanarra namni gaafa lubbuudhaan boqate illee lafeen nama sanii ciisuutii hin danda'u jechuudha. Asii fi achi oofanii jecha waan faayidaa hin qabne irrattis maqaa nama sanii kaasuu waan faayidaa qabu irrattis jecha nama san kaasuu dhuga namni sun du'eellee foossaatiin du'eellee akkatti boqatu hin qabu jechuudha namni suni. Fakkeenyaaf haacee keenya haacee Haacaaluu Hundeessaa qaalii keenya qaalii Oromoo ija Oromoo agartuu Oromoo kan taa'e keessaa tokko inni iyyuu nu bukkeetti dhabameeti jira. Hanga biyya lafaarra jiraatetti waan seena qabeessa waan dhalootaaf fakkeenya ta'u hojjetee darbeera. Seenaan isa deessa yaadata. Inni iyyuu seenaa rirmi hin nyaatu jedhe mitiire. Kanaaf iyyuu immoo gantuu fi yartuu of jalaa isin dhaban jedheeti jira. Har'a Haacee jechuudha. Yartuu fi gantuutu maqaasaa bakka argetti kaasaa jechuudha. Warroonni Haacee maal akka gochaa ture maal akka inni hojjechaa ture beekan garuu seenaa isaa ol kaasatii jiru jechuudha. Hojiidhaanis agarsiisatii jiru jechuudha. Maqaan waaqayyoo haa ulfaatu dhugaa sammuu fi yaada isaan qaban waaqayyoo haa milkeessuun jedha. Har'a namoonni tokko tokko immoo bakka Haaceen oole guyyaa tokko kan ooluu hin dandeenye maal godhu suura Haacee gadi galabbaxanii yookiin gadi garagarchanii maal godhu itti fooloo barbaaddachuudhaaf ittiin miidiyaa isaanii guddifachuudhaaf jecha goota keenya qaalii keenya Oromoo maal godhan suura isaa gadi garagarchanii itti fayyadamu jechuudha. Dhugaa hedduu tokko namatti dhagahama jechuudha. Haaceen gizee biyya lafaarra jiru ati kiristaana, ati musliima, ati beenxeedha jedhee adda hin baasne. Haaceen saba kamiyyuu amantii kamiyyuu ija tokkoon ilaale jechuudha. Haaceen sabaaf sablammoota hunda isaanii ija tokkoon ilaale. Dhugaa rabbii dhugaa dubbachuudhaaf. Haaceen jechuun nama addaati. Har'a suurri Haacee maaliif gadi garagarchamuutii danda'ame? Bakka Haaceen oolee guyyaa tokko namni dhaabbachuu hin dandeenye har'a sooshaal miidiyaa isaa irratti suura isaa gadi galabbaxee Haacee arrabse qubatti qabsiise jechuudha. Kan amma namaa hin geenye jechi ishee namaa olii jedha Oromoon. Dhugaa keessa namaan beektu keessa qabattee namaa buusti jedhee inni iyyuu mammaakee ture jechuudha. Haaceen kun nama guddaadha. Nama biyya keenyaaf ta'udha. Kanaaf beekanii lafarraatiyyuu isa dhabamsiisan. Haaceen nama biyya bulchuu danda'udha. Haaceen nama ija tokkoon nama laaludha. Haaceen hatee miti kan inni du'e. Haaceen yookiin
waa tokko hojjetee miti kan inni du'e. Haceen Oromoodhaaf dubbate, Oromoodhaaf falme. Waa'ee seenaa Oromoo dubbate. Har'a immoo Oromoo jechuu hundi keenya walitti qabna. Namni Oromoo maqaa tokkoon Oromoo jennee waamamna. Har'a maaliif Haceetti qubni qabame? Haceen maal godhe? Du'eelli maaf boqachuuti dadhabe? Maaf yaanni namaa akkas ta'e? Dhugaa hedduu namatti dhagahama. Maal balleesse Haceen kanarra suurri isaa gadi garagarfameetoo suura isaa gadi garagarchanii ittiin ajandaa godhatanii Hacee jedhan. Maal godhe? Bakka bu'aa Haceelli haati manaa Hacee Faantuu Damissee bakka isaa buutee hojii inni hanqate galmaan gahaa jirti. Imimmaa ishee harcaasaa, bifa ishee jijjiiraa, uffata ishee azanii osoo ofirraatti hin jijjiirin bakka Hacee buutee saba keenya bukkee dhaabbachaa jirti. Har'a maal balleessiti Haceen kan suurri isaa gadi garagarfameetoo ajandaa godhatameetoo kan isa jaalatus kan isa hin jaalannes wal jalaa qabanii suura isaa gadi garagarshanii ajandaa godhatanii kan irraati haasa'an. Bakka namni yoo du'e faayidaa hin qabu jechuudha. Haceen dhala qabame. Dhalli Hacee sun har'a bakka bu'anii har'a Adaanach Abeebee dubartiidha. Bakka Adaanach Abeebee san bu'uutii danda'u. Har'a paayileetii waliin jiru dubartootadha. Injiinarii kan hojjechaati jiru, dooktorii kan hojjechaa jiru dubartootadha. Har'a dubartoonni Haceen galchee suni guddaa ga'u boru. Seenaa Hacee ol kaasu. Maaliidhaaf har'a Haceen akka nama dhala hin qabne, akka nama isaaf hin dubbanne wayii akkas godhanii suura isaa gadi garagarchanii haasa'uun kun bareeda miti dhugaa Rabbii. Ayyi Oromoo jedhe Abiyyiin. Abiyyiin ikkoo waa'ee Oromoo argeeti ayyi Oromoo kan jedhe. Abiyyiin Oromoodha. Garuu Oromoon maal akka ta'e bareeti ayyi Oromoo jedhee dhiifama. Maaliif irree waliin tollu? Guddina waliin jaalannu. Mul'achuu waliin jaalannu. Dhugaa hedduu ulfaata. Maaliif akka akkana ta'u bicha baay'ee tokko nama jibbisiisa dhugaa Rabbii. Namni du'e akkamitti hin boqanne. Waa'ee amantii keessaa Haceen dhimma hin qabu. Waa'ee masgiida diiguu keessaa Haceen dhimma hin qabu. Haceen yeroo jirutti waa baay'ee hojjeteera. Haceen yeroo jirutti wantoota baay'ee karaa qabsiiseera. Har'a reeffisaa bakka du'etti akkamitti hin boqanne. Haceedha kan masgiida gube, Haceedha kan beeta kiristaanii gube, Haceedha kan charchii diige. Warroota nabsiidhaan jiranidha. Warroota mootummaadha. Warroota aangoo qabanidha. Haceedhaaf iyyuu gumaasaa hin baane. Har'a ganaa qubatti qabsiisu namni jechuudha. Maaf akkana ta'a dhugaa? Maaf akkas ta'a? Maaf qubatti qabsiisu? Maaf suura isaa garagarchuu gadi? Suura isaa garagarchan malee Hacee miti kan garagarchan. Haceen har'as nama guddaadha, borus nama guddaadha. Maqaasa borus hin waamama, har'as hin waamama. Dhalchee dhala of jalaa qaba. Seenaa siidaa gaarii hojjete. Haceen yoomiyyuu yaadatama. Warri garuu har'a suura Hacee gadi garagarchite ajandaa godhatte kuni yoomillee bakka Haceen dhaabbatte dhaabbachuu hin dandeessu. Yoomillee. Asii sooshaal miidiyaa irraa afaan banuu malee waan Haceen hojjette hojjechuu hin danda'an. Inni seenaa bareeda galmeesse. Wantoota dhaloota fakkeenya ta'an galmeesse. Dhugaa Rabbii. Oromoodhuma keenyatu wal xiqqeessa. Numatu gadi wal deebisa. Numatu wal tuffachiisa. Sabni biraa maal haa ta'u ree? Sabni biraa isaan majalaa ilaalanii silaa Oromoon iyyuu wal garagarshite, Oromoon iyyuu akkana wal gochaa jirti jedhanii isaan immoo kana lama godhu. Dhugaa Rabbii. Dhimmi amantii, dhimmi masgiida diigamu, dhimmi beeta kiristaanii diigamu gubachuu. Eenyumti keenya quuqqama amantii qabna. Charchiin hin diigama, beeta kiristaanii hin diigama. Maskinni hin diigama. Wanti maskinni bichaan diigamee beeta kiristaaniin hafe hin jiru. Wanti beeta kiristaanii bichaan diigamee charchii warra beenxotaa hafe hin jiru. Dhiigni warra beenxotaa sin gannama, beeta kiristaanii sin gannama, kan warra musliimaa sin gannama.
Garuu dhugaa sabaaf saba walitti buusuun sirrii miti karaa amantiitiin. Sabaaf saba walitti buusuun sirrii miti. Balaan wanti amantiidhaan ka'e immoo dubbii xiqqoo baay'ee deema jechuudha. Yoo amantii ofiin jaalata waan ta'eef iddoo fagoo deema jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa Waaqayyo hubannaaf ogummaa isaa nuuf haa kennu. Rabbi tokkummaa nuuf haa kennu. Tokkummaa nagaa nuuf haa deebisu. Nagaa badee nuuf haa deebisu Waaqayyo dhugaa Rabbi. Wanti nagaa caale hin jiru. Nagaan badee nuuf haa deebi'u. Baay'ee tokko nama aarsa dhugaa wanti sooshaal miidiyaa irratti ta'amaa jiru. Dhiifama naa godhaa. Jechootan dubbadhe keessatti warri isin gaddisiise maqaa Waaqayyootiin dhiifama naa godhaa. Viidiyoon kiyyaa har'aa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaadhaan naaf tura. Warroonni maatii koo hin taane maatii koo ta'uu hin dagatiina. Hedduu isin jaaladha. Hedduu isin kabaja. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.